Abdi Dewi Sadi kabajam tota daawwattoota BBS akka waltaan oduu galgalanaaf qabnu sin dhageessisaan Shamsuu Bashiri. Litoroomeetti lakkoofsi namoota weerara busaatiin du'anii kan gabaafamaa jiru irraa baay'ee olaanaa ta'uu waldaan hakimoota Oromiyaa beeksisee jira. Waldaan hakimoota Oromiyaa hawaasa Litoroomeetti weerara busaa hamaan miidhamaa jiruuf tajaajila eegumsa fayyaa tattamaa kennuuf garee ogeeyyii fayyaa garas ergee jiraachuunis beekamee jira. Waldeechi haalli godina Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessa jiru waan gabaafamaa jiru irraa baay'ee hammaataa ta'uu ibsee jira. Akka waldachi gabaasa waajjiraalee fayyaa godina Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa irraa argamee obeeffachuun jirutti ji'oota 3 dabran keessa qofa keessatti godinaalee lamaan keessatti namoonni dhibee busaatiin qabamuu isaanii mirkanaa'e walduraa duubaan 156 fi 599 fi 92 fi 376 ta'uu ibsameeti jira. Godinaaleen lamaan kanneen naannichatti dhukkuba busaa mirkanaa'e keessaa 60 ol akka qabanis beekamee jira. Dhaabbileen fayyaa guutumatti miidhaman yookaan tajaajila adda baasuu fi wallaansa hin kennine aanaalee baay'ee keessa argaman ilaalcha keessa galchuudhaan waldaan hakimoota Oromiyaa lakkoofsi gabaafame tamsa'ina dhugaa weerara kanaa irraa kan agarsiifnee fi rakkoo booddee naannolee kanneen keessatti mul'atu akka hammeessu ni amanaa jee. Gabaasa afaanii miseensota hawaasaa irraa argamu du'a baay'ee olaanaa ta'uu agarsiise jechuunis dabalee ibsee jira. Akka waldaan hakimoota Oromiyaa jirutti dhukkubsattoonni wallaansa tokko malee gara manaatti ergamu yookaan qoricha farra busaa gahaa argachuu dhabuu isaaniis ibsee jira. Itti dabaluun kunis hanqina guutuu biyyattii mudatee fi rakkoowwan geejjiba gara Wallagga sababa rakkoo nageenya irraa mudatuun irraan kan ka'e ta'e ibseetti jira. Gareen deebii hatattamaa waldaa hakimoota Oromiyaa qoricha farra busaa fi meeshaalee yaalaa biroo deeggarsa maallaqa diyaaspooraa fi miseensota isaa dabalatee qooda fudhattoota adda addaatiin bitaman qabatee godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii ganda Gunfii fi Kobor akkasumas godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan gandoota Gabaa Roobii fi Machaaraa ga'eeti jira. Waldichi rakkoolee eegumsa fayyaa weerara dhibee busaa lixa Oromiyaa keessatti mudate furuuf kutannoon akka qabus. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessan gargaarsa noomaa Oochaan gabaasa dhiyeenya kana baaseen naannoo Oromiyaatti namoonni 774 ji'oota waxabajjii hanga fulbaanaa jidduutti dhibee busaatiin qabaman keessaa lubbuun namoota 180 dabruu ibseeti jira. Akka gabaasa hojjetti godina Wallagga Lixaa keessatti namoonni 120 ol ta'an ji'oota adoolessaa hanga fulbaanaa jidduutti dhibee kanaan faalamanii jiranii jee. Uummanni Oromoo naannoo Amaaraa aanaa Buree haleellaa finxaalii faannootiin irratti banameen buqqa'uun aanaa Amuurutti baqatanii jiraachuun dhagame. Uummanni Oromoo naannoo Amaaraa aanaa Buree gandoota baqqoo cabboo keessa jiraatan haleellaa finxaalii faannoo irratti raawwatameen qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqa'uun gara naannoo Oromiyaa aanaa Amuurutti baqatanii jiraachuu maddeen mirkaneessanii jiran. Naannoo Amaaraa aanaa Buree ganda baqqoo cabboo saboota jiraatan keessaa irra guddaan Oromoota waggaa ta'an aanaa Buree ganda baqqoo cabboo kana keessa uummanni Oromoo fi Amaaraa baroota dheeraaf waliin jiraachaa turanis dhiyeenya kana garuu haala hin eeggamneen haleellaa suukanneessaan finxaalii Amaaraa faannootiin isaan irratti raawwatameen uummanni Oromoo naannicha irraa gara naannoo Oromiyaa aanaa Amuurutti baqatanii yeroo ammaa rakkoo hamtuu keessatti argaman. Gareen finxaalii kun nutti dhaadachaa erga turaniin booda uummata nagaa irratti dhukaasa banuun lubbuu namoota ajjeesuu qabeenya uummataa gubuu fi saamuun isaan buqqaasuun jiraattonni naannoo Amaaraa aanaa Buree irraa gara naannoo Oromiyaa aanaa Amuurutti baqatanii jiran kanneen himaniiti jiran. Wayitama kanas kan uf danda'u qabeenya isaa guutuu maatii isaa qabatee gara aanaa Amuurutti kan baqate waggaa ta'u kan uf hin dandeenye immoo achumatti kan hafee fi kanneen ammallee daandii irra jiranis ni jiranii jiran jiraattonni kun. Qaamni mootummaa naannoo Amaaraa nicha bulchus wayita finxaaliin kanneen dhukaasa isaan irratti banuun isaan buqqisanitti dirmachuu fi dhabuus buqqaatonni himatanii jiran. Yeroo ammaa kana uummata aanaa Amuuruutiin deeggarsi isaaniif taasifamaa jiraatus garuu ammallee da'oo qubannaa argatanii akka hin jirree fi gama mootummaatiin deeggarsa gahaa ta'e argataa kan hin jirre ta'uudhaas himanii jiran. Mootummaan rakkoo isaanii kan hubachuuf furmaata hatattamaa kennuuf akka qabus gaafatanii jiran. Ameerikaan ji'a dhufurraa eegalee Itoophiyaatti gargaarsa dhiyeessuu akka eegaltu beeksiftee jirti. Ameerikaan baatii 5 oliif gargaarsa Itoophiyaa keessatti taasistu erga addaa kuttee booda dhiyeessuu eegaluuf akka deemtu beeksistee jirti. Ameerikaan himannaa gargaarsi kennamu haala qindoomina qabuun saamamaa jira jechuun aangawoota federaalaa fi naannoo himachaa turuun ishiin yaadatama. Dhaabbanni gargaarsa USAID ibsa baaseen baatii dhufurraa eegalee waggaa tokkoof yaaliif gargaarsa akka dhiyeessu ibseeti jira. Murtiin kun erga caasaa raabsaa deeggarsa namoomaa irratti riifoormiin guddaa taasifameen booda ta'uutu ibsame. Lakkoofsa namoota Itoophiyaa keessatti deeggarsa barbaadanii olaanaa ta'urraa kan ka'e riifoormiin kun kanneen gargaarsa fedhan bira akka ga'u waan ayyamuuf gammachuu qabnaa jee dhaabbanni USAID ibsa baaseen. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jeetti lammiileen miliyoona 20 ol ta'an Itoophiyaa keessatti gargaarsa hatattamaa akka barbaadan beekamee jira. Kunis sababa waraana walitti bu'iinsa itti fufee fi hongeerraa kan ka'e jee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen.
Ameerikaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waxabajjii waggaa dabree keessa ture saamichi raawwataa jira. Uummata deeggarsi ga'uu fi qabu bira gahaa hin jiru jechuun gargaarsa kana addaan kutan. Mootummaa Itoophiyaa garuu gargaarsa dhaabuun tarkaanfii siyaasaati jechuun mormaati ture. Ergasii mootummaan qorannoo akka geggeessuus ibsee jira. Naannoo Tigraay keessatti immoo aangawoonni saamicha wajjin wal qabatee qondaaltota himachuu ibsanii jiran. Gargaarsa baatiiwwaniif adda citeen beelarraa kan ka'e naannichatti namoonni 1,400 aangawoonni Tigraay beeksisanii jiran. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalqaba waggaa kanaa Itoophiyaa keessatti gargaarsa dhiyeessuu jalqabee ture. Haa ta'u malee buqqaatota Eertiraa, Suudaan Kibbaa fi Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti daatan qofaaf akka ta'e ibseeti jira. Aangawoonni Itoophiyaa galma bombiidhaan itti koofamanii fi kaan irratti riiformii taasifamuu mormuun isaanii gabaafamee jira. Gargaarsi adda cituu dura sadarkaa addunyaatti gargaarsa nyaataa Ameerikaa irraa argachuun Itoophiyaan sadarkaa jalqabaa irra turte. Biyyi dhiyaa Afrikaa Laayibeeriyaan filannoo pirezidaantummaaf sagalee uummataan kenname kan marsaa lammaffaa lakkaa'uu jalqabdee jirti. Pirezidaantiin Laayibeeriyaa Joorji Wayaan nama irra deddeebi'ee dorgomu injifachuun marsaa lammaffaa filatamuuf waan barbaadaniif jecha filannoo marsaa lammaffaa kanaan dorgoman cimaan isaan mudateeti jira. Qondaaltonni filannoo sagalee kenname lakkaa'uu kan jalqaban kibxata galgala irraa eegalee hoggaa ta'u magaalaa guddittii Laayibeeriyaa Monoroviyaa keessatti erga urtuuleen filannoo cufameen booda addunyaa irratti taphataa kubbaa miilaa beekamaa kan ta'e Joorji Wayaan dorgommii bara 2017 irratti Joosef Bookaayee salphatti injifatee turuun ni yaadatama. Garuu bahiin filannoo marsaa jalqabaa ji'a dabree ergame lamaanuu kokkee wal qabuun isaanii agarsiisa. Pirezidaantii Joorji Wayaan dhibbentaa 43.83 kan argate hoggaa ta'u Bookaayeen ammoo waliigala keessaa harka 43.4 argatanii jiran. Torbaan marsaa jalqabaa onkololeessa 10 erga geggeeffamee as qaadhimamaa kanneen paartiilee mormitootaa biroo irraa deeggarsa cimaa barbaadanii jiran. Garuu pirezidaantiin ganna 57 Joorji Wayaan waadaa ijoo duula filannoo irratti galan kan malaamaltummaa falmachuu fi miidhamtoota walitti bu'iinsaaf haqa mirkaneessuuf galan guutuu dhabuun himatamaa turanii jiran. Bookaayeen nama ganna 87 hoggaataan Laayibeeriyaa hoggansa Joorji Wayaan kuftee baraaruuf waadaa galuun duula filmaataa geggeessaniitti jiran. Kanaan dura pirezidaantii Laayibeeriyaa kan turan Ellen Johnson Sirleef jalatti itti aanaa pirezidaantii ta'uun hojjetaniiti turan. Jiddu galeessa Gaazatti haleellaa qilleensaatiin lammiileen nagaa ajjeefamuu miidiyaan Filisxeen gabaasee jira. Haleellaa qilleensaa roobii galgala Israa'el geggeessteen lammiileen nagaa 50 ta'an ajjeefamuu fi hedduun madaa'an miidiyaan Filisxeen Waafaa jedhamu gabaaseeti jira. Akka gabaasa Waafaatti xiyyaaronni waraanaa Israa'el ollaa Sabraa jedhamu kan jiddu galeessa Gaazaa jiru irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeessaniin masgiidni tokkos rukutamee jiraachuun gabaafamee jira. Haleellaa dabalataan wiirtuu baqattoota Nusiyeertii keessatti manni barumsaa Maleeshiyaa rukutamuun namoonni 3 ajjeefamanii kibba Gaazaa magaalaa kan Yoonisitti haleellaa geggeeffameen daa'imni tokko ajjeefamuu gabaasni kun dabaluun eereeti jira. Gaman kaaniin Israa'el loltoonni isii 50 ta'an Gaazaa keessatti jalaa ajjeefamuu himteeti jirti. Humni waraana Israa'el dhuma baatee onkololeessaa keessa erga waraana lafoo Gaazaa keessatti jalqabdee walumaa galatti waraanni 50 ta'an jalaa ajjeefamuu amanteeti jirti. Kabajamtoota daawwattoota BBS oduun irraa fi qindeessan kana fakkaatan Shamsuu Bashirii gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Munawwaraa Ahmadi kana wajjin ture.